Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'a bashannanaa tattaphataatumaan jechuudha. Muuxannoo fudhannaa har'a isinii dhiyeessu jechuudha. Muhammad nama reeffa nyaatee lubbuu ofii oolche yookaan immoo nama du'e nyaatee lubbuu ofii oolche. Yaaddee beektaa sammuu keessatti namni nama du'e ni nyaata jettee yaaddee beektaa? Osoo si ta'ee hoo kana gootaa laata? Osoo si ta'ee kana goota moo du'a filatte? Kam sii wayya laata? Filannoon kee maali? Waan inni godhe kana gochuudha doo mudannoon akkanaa osoo si mudatee waan inni godhe kana gochuudha moo du'utu filatama? Kamtu irraa wayyaadha? Kamtu irraa gaariidha? Maal fakkaata kan jedhu tokko tokkoon ilaalaa deemna. Jidduu kana immoo TikTok irratti jechuudha namoota bashannansiisaa jira waan ta'eef odoo gara dubbii kiyyaatti hin tarremee viidiyoo isaa sadiin tokko jechuudha daqiiqaa 15 waan ta'eef addaan kukkutee isin agarsiisa. Sirbi tokkollee jechuudha kan inni ittiin sirbe waa'ee Madiinaa ilaalchisee jechuudha. Kanaan dura sirbame kan inni ittiin fiigee akkasitti fiigee ittiin waan san agarsiise yeroo ammaa TikTok irratti beekamtii guddaa jechuudha argateera sirbichi illee inni illee beekamtii guddaa argatee jira. Waan baay'ee waliin ilaalla maraafuu waan baay'ee waliin ilaallamee isa kanneen dhageeffannee walitti haa deebinu. Akkuma argaa kanatti jechuudha sirbacha fiigatiniin kan sirba wajjin taatee san agarsiisaa ture. Namoonni baay'een jechuudha immoo isa jalaa fudhataniitiin sirba san jechuudha. Namni hunduu amma yoo gara TikTok kan deemte maal ta'e fanii ta'ee jira fakkaa fanii ta'ee jira namni hunduu fiigee itti hojjetamee namoonni immoo akkaatti ittiin hojjetaa jiran immoo namoota muraasa jechuudha. Kan isin agarsiisu ta'a mee ilaala. Akkuma agartan kana jechuudha viidiyoo namni akkasitti ittiin fanii ta'ee ittiin taphataa jira waan ta'eedhaaf ammallee kan biraa ni jira. Kana ilaallee kanaan booda immoo ibsa waan tokko irratti dubbanna. Mi'a kanallee haa ilaallu. Tole walumaa galatti kana fakkaata. Yookaan laallu jechuudha. Seenaan isaa dhugaa dubbachuudhaaf seenaa baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e dhugaan baay'ee ilaalaa ture baay'een ajaa'ibsiifadhe garuu jalqaba irratti wanni irraa dubbachuun barbaadu tokko nuti akka Oromootitti nama kennaa dursinee beekamtiin kenninu uumamaan jechuudha. Rakkoo sallaallee namni keenya gaafa inni waa dubbatu waan baafnu jechuudha. Kanaan dura namni kun anuyyuu argeen jira jechuudha. Seenaa adda addaa waan irra ga'ee waan adda addaa dabarsaa ture. Kanaan durallee TikTok irra jira. Gaafa inni afaan Oromootiin waan barbaade godhaa ture sanii namni waa tokko waa'ee isaa dubbate namni tokkollee hin jiru jechuudha. Nagarre namni waa'ee akkasitti exaggeration ta'e erga afaan Amaariffaatiin seenaa ofii kana himee waan baay'ee erga jedheen booda maal argatee uwwisa miidiyaallee argatee hamma kana irraa kan dubbatameedha. Yeroo ammaa miidiyaan biyya keessa miidiyaan biyya alaa wanni miidiyaawwan irraa tokko hin dubbatin tokkollee hin jiraatan jechuudha. Miidiyaan hundi kan irraa dubbatu ta'a. Kanaaf miidiyaan hunduuyyuu maal ta'a irraa dubbataa jira jechuudha. Kanaaf namni keenya dursinee nama keenyaaf kireeditii kennuun waan guddaadha. Seenaa isallee harka laaltaa jechuudha. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Jalqaba irratti eessa ture? Waraana keessa ture. Waraana irraa ka'ee waraana mootummaa jechuudha. Yeroo Eertiraa fi Itoophiyaa waloltu waraana keessa ture. Waraana keessaa immoo ba'eetiniin gara
Eertiraatti seenee erga gara Eertiraatti seenee immoo waraana obbo wajjin walitti hidhamee erga gara waraana obbo illee soba jedhee keessaan baay'een booda immoo garamitti kan deemedha gara Suudaanitti deemee erga gara Suudaanitti deemee booda gara Suudaanirra illee immoo ka'ee garamitti deemee gara qaxxaamuree gara Liibiyaatti galee gara Liibiyaatiin immoo gara biyya alaatti bahuudhaan naannoo nama 11 wajjin doonii yaabbatanii deemanii doonii kanarratti immoo namoonni hunduu jechuudha namoonni wajjin deemaa ture biraa dhumanii guyyaadhaan biraa dhumanii nama sadi qofatti galanidha. Sisteemii inni fayyadame kana keessa namoonni baay'een baraa kanatti keessatti yoo doonii isaanii sun waan ittiin deemtu boba'aa ittiin deemtu illee fixatee GPS'n isaaniillee immoo boba'aa ibsaa isaa fixatee jechuudha. Waan ittiin hojjetu fixatee GPS illee jalaa badee wanni hundi jalaa dhaamee jechuudha. Yeroo itti abdii hundi bakka abdii isaan qaban tokko illee jechuudha jalaa dhumateetti namoonni baay'een kun fincaan dhuganii kun bishaan baharaasan dhuganii kun achumatti du'aa deemanii. Kanarratti dhumarratti jechuudha nama sadii itti hafanii namni sadiin kun immoo waan inni waliin mari'atan keessaa amma isaanillee carraa du'aa fi jiruu jidduu jiran waan ta'eef waan nyaatan hunda fixatanii jiranii waan nyaatan kana erga fixataniin boodatti wanna isaan murteessan nama du'uu manna waan nama nu bira du'ee nama bira jiru kana reeffa kana nyaannee lubbuu keenya tursiifnee carraa wayii argachuu dandeenya kan jedhu jechuudha waan akkasii keessa seenanii dhumarratti sadii isaaniitu walii galanii waan kana nyaachuu jalqabanii dhumarratti jechuudha nama kana dhumarratti akka carraa dhuftee awuroopilaanni wayii dhuftee awuroopilaaniin sun immoo fuutee gara biyya alaatti isa geessitee lubbuun isaa jiraatee har'a namni kuni nama seenaa nama miidiyaan hunda jechuudha miidiyaan hunda biyya keessaa biyya alaa irraa haasaa jirudha yeroo ammaatitti jechuudha nama seenaa isaa gara fiilmiitti jijjiiramuu danda'amu jedhamee irraa haasamaa jira. Maraafuu mee ammaanillee jechuudha kanaan waan irraa haasamaa jiru keessaa waan tokko jechuudha irraa laallamee kan seefuun haasofsiise ni jira waan ta'eef mee isaa waliin dhageeffannu. እኔ እኮ ከኢትዮጵያ ከወጣሁ 22 ዓመት ነው። አብረን ያደግነው ልጆች ራሱ እኮ ረስተውኛል። ፎቶዎች እኔም ላሳይ እስኪ። አሁን ይሄ ከማጋ ነው እስኪ? እቺ እህቴ ነች። ታላቅ እህቴ ነች። አሚና ኡስማን ትባላለች። አሁን አለች ሐረር ከተማ። እኔ ድሬዳዋ መከላከያ ውስጥ እያለሁ እሷ እኔን ለማየት መጣ ነበር። ከተማ ሄጄ ለማስታወሻ አብረን የተነሳነው ፎቶ ነው። አሁን እሷ ነች እኮ የላከችልኝ። ያኔ ፎቶ አብረን የተነሳ ነው ጥለው የርቆ ፎቶ ብላ ላከችልኝ። መሐመድ እንግዲህ ማግባት ትፈልግ ነበር፣ ዘርህን መተካት እንግዲህ ሳይ አሁን ደግሞ 20 ዓመት በላይ በስደት ህይወትን እየገፋው ያለውና አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? እውነት ያ መሐመድ ጭንቅላት ውስጥ ያሰበው ስደትን ሲጀምር አግብቶ ወልድ የሚባለው ነገር አሁን መሬት ላይ ወርዷል? መሐመድ አልወረደም፣ አይታሰብም። እውነት ለመናገር አሁን ጭንቅላት ተረብሻ ነው። ወደፊት ችግሩ ወደፊት እየገፋ ነው የሚሄደው እንጂ ምንም አሁን አስቤ የመጣው ምንም ሚስት የለም፣ ትዳር የለም፣ ልጅ የለም፣ ወረቀት የለም። ወረቀት እንኳን ቢኖር እኮ ምን ይገደልበታል? ፓስፖርት አውጥቼ እጄ አገኘ ይችላል፣ ግን የለም። ኦኬ akkuma argaa jirtan kana jechuudha seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu haga ammaasitti jechuudha jaartii haadha warraa hin qabu ilma hin qabu yoo xiqqaatee waggaa 22 biyya baqaa kana keessa jiraatee haga ammaasitti jechuudha naannoo waggaa 40 ol hin ta'a jechuudha haga salphumatti jechuudha haga har'aatitti garuu ilmallee hin qabu haadha warraallee hin qabu. Kanaafuu seenaan kun dhugaa yoo dubbanne waa'ee nama kanaa waan nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Namoonni tokko maal jedhan akkamitti reeffa namaa nyaata? Ani isa kana ajaa'ibu jechuudha. Maal jechuudha meeqoo amma yeroo kanatti namni kun abdii hin qabu. Gaafa abdii sitti dukkanooftee waan tokko dhabde jechuudha. Homaa waan gootu dhabde. Wanni filannoo yoo dhabde kanaa miti kan kanaa olillee gochuu ni yaalta jechuudha. Kan kanaa olillee gochuu dandeetta jechuudha. Ani kun baay'ee nama ajaa'iba. Namni amma akkamitti inni namaa miti sammuu isaa sirrii hin jiru waan akkasii jira jechuudha. Namni tokko sammuun isaa sirrii hin jiru kan jettu bar yoo waa hojjechuu hin dandeenye amma namni kuni
TikTok irratti jechoota adda addaa waan nama normaal kamuu olitti jechuudha waan baay'ee sammuu isaa hojjechiisee nama bashannansiisaa jira jechuudha. Kanaaf ol kaanee inni sammuu fayyaan qabu sammuun isaa sirrii hin jiru waan akkanaa godha hojjetee jira rakkateeti waan san ka hojjete malee jaalateeti miti jechuudha. Of course wanni ani asirraa hubatu tokko psychologically wanni saniin miidhamuu danda'a ni miidhamuu ni danda'a. Garuu immoo eega filannoo dhabeen booda maal haa godhu? Ati immoo kanaa ol hin gootu. Gaafa filannoo dhabde odoo carraa akka isaa kun yoo carraa isaa akka isaa kun si kan mudatu taate waan kanaa ol gochuu dandeetta waan ta'eedhaafi ani kun baay'ee nama hin ajaa'ibu jechuudha. Waan kanaa ol illee namni kamullee goona oduunillee ta'ee waan kanaa ol gochuu dandeetta jechuudha. Walumaa galatti oolchii rabbiitu keessa jira malee waa rabbumatu isa oolchuu jedhe malee namni kun carraa kana argachuu qabu. Garuu immoo rabbumti maal jedhee jira gaafa duraatu waan kana carraa kana argachuu ni dandeetta waan isaan jedhee fi carraa kanarra gahee seenan irraa isaadha akka addunyaatti irraa haasamaa jira waan ta'eef an dhugatti akka nama addaatti fudhadha. Mee viidiyoo isa dhumaa kana immoo kasee haala dhageeffannee kanuma naa xumurru share like gochuu hin dagatina. ወደ አገር ለመመለስ የግድ ንብረት ያስፈልጋል። ብዙ አመት ተቀምጠህ ይሄን አይል ወደ ኢትዮጵያ ወደ አገር ስትመለስ የሰፈሪ ልጆች ራሱ ምን ይሉሃል? እናት አባቶች ራሱ ምን ይሉሃል? በጣም ውርደት ነው። ሰው ከአገር ከወጣ ወይ በልጅ አገር መመለስ አለበት ወይ በገንዘብ ወይ አንድ ነገር በትምህርት ሕፃን ሆነ ከአገር ወጥተ አርጅተ ዜሮ ሆነ አገር ስትመለስ እሱ በጣም ሞት ማለት ነው። እንዴት ብዬ ኢትዮጵያ መለሳለሁ ብዬ ሁለተኛ ለጋይ ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ ኤርትራ ውስጥ እጄ ስብራት ነበረ። ሰባራ እጄን ይዤ ሁለተኛ ሰርቼ እንኳን እንደ ዱሮ የተራሩጬ እንደ ብር እንዳላመጣ እጄ ሰባራ። በዚህ ላይ ሰራውትና ያጠራቀምኩበት ያዘጋጀሁት ብር የለም። ስለዚህ የግድ አውሮፓ ወደ ልሂድ እድል ልሞክር ከሞትኩም ባህር መንገድ ላይ ልሙት ምናልባት ፈጣሪ ረድቶኝ አውሮፓ ከገባው የተሰበረው እጄም ሊታከም ይችላል። ብር አግኝቼ በአጭር ጊዜ ውስጥም ሊቀየር ይችላል። ከዛ አግብቼ ትዳር መያዝ ዘር መስራት ይችላል። አዎ በሚል በዛን ጊዜ ብርም አልነበረኝም። 3000 የሱዳን ጂኔ ነበረኝ። ከዛ ዳርፉር የምትባል ጂኔና በመሄድ ከጂኔና ደግሞ ቲና የምትባል አንድ የሱዳንና የቻድ ድንበር ላይ የምትገኝ አንድ ትንሽ ከተማ ቲና ትባላለች። እዛ ሄድኩ። ከዛ በሲስተም የሱዳኖቹን በመምሰል የሱዳን አለባበስ ልብስ በመልበስ ወደ ቻድ ገባው። ከቻድ ደግሞ ወርቅ የሚቆፈርበት ቦታ አለ ኩሪ የምትባል ቦታ ያቺ ኩሪ የምትባል ቦታ ኦኬ walumaa galatti seenaan nama kanaa seenaa bal'aadhaa ni gaggabaabseetuma jechuudha yaaduma irratti kennuudhaaf qopheeffadhe kanaaf isin immoo please share like comment gochuu hin dagatinaa nagaa ta'aa jechuun barbaada ulfaadhaa jum'aa gaarii isiniif haa ta'u